إسلام ما بدأته بدأ سربي قده لبون تيnya دين خينا في مالي فنتاني فدا قال فالقمنا سنة نبي الهدى قال فالقمنا سنة نبي الهدى إسلام ما بدأته بدأ سربي قده لبون تيnya دين خينا مالي فنتاني فدا قال فالقمنا سنة نبي الهدى قال فالقمنا سنة نبي الهدى لبون توتاني qabu إسلام ما فكبئنا جيو دنيا قبا إسي إيقوف تتنيا إسي بوداني قتاها بؤجروف جينيا تتوكا أمنتي دا هنكي بلو تكينيا أمدينا فكتو أساسيني دقينيا ديدي والنبوف تيرين ديكيسين نجينيا ديدي والنبوف تيرين بوريسين نجينيا إسلام ما بدأته بدأ سربي قده لبون تيnya دين كينيا مالك انتاني فدا قال فالقمنا سنة نبي الهدى قال فالقمنا سنة نبي الهدى السلام عليكم يا أمة مسلمة إيغا كيسا والباني دوكنا جاهل أمة إيغا ربي نوكني ديني ساجالتما الرجلان الردون ديركما ديني فابريدا واتكان كمني مدا قال فالقمنا سنة نبي الهدى قال فالقمنا سنة نبي الهدى إسلام ما بدأته بدأ سربي قده لبون تيnya دين كينيا مالك انتاني فدا قال فالقمنا سنة نبي الهدى قال فالقمنا سنة نبي الهدى ربي كينيا نوخني أمنتي أكان قالي ديني فداته روحي في آلي إسلام ما تطوينا بروي تجرو ولي أنا في إسلام ما أنتو صبون ما داولي دقاتي دربمتا سوكيدتي تفتلي دقاتي دربمتا سوكيدتي تفتلي إسلام ما بدأته بدأ سربي قده لبون تيnya دين كينيا مالك انتاني فدا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بليان إسلاما جرتو الرا أصدو جلدون سني قبل في علمنا ما أمما سينا جالت مالف علمنا ما وان قالي تهجتيكو سينان قالي نما جباتو وان جبدو هجتا الرا مالف واي سينا خافتنا جيتو نفو بكي أما جرتون مسجيني ندوبتي أجرتن خون سيمنتون تو وني سيمنتو فكاتو تنجتشورا بيه أمتا كما أقول لك كويس فتيجورا بكي أما جرتون أنا جناكسن جرا أنا جناكسن سا أسيم بها بحاسي أسيم خراب بهاتي نور أركم تي مقالان جناكسني جمان أنا كتي خرادي هاتي أردان أما جرتون أردا ملساتي جانين أردا ملسا إيجو جانيني غندا آدم تكالي جانين آدم تكالي يجون يواو ملس أبا غدا جانيني غندا خناني مقافم أسير دلتيتي أسير را كبسوف بوبا يجون مسجيني أما أجر روحون مسجيني دوبا جر روحون جتشورا سينا dhokatte janini masgiida kana qofa miti seenaan teenya seenaan islaama biyyatana keessatti seenaa dhokatte asiin bakki amma jirrutun wannarraa jechuudha daangaa Oromiyaa fi kililii shanii tirra xarafa jirra Oromiyaadhaaf xarafa as booda kiiloomeetira 30 gize deemte xarafa daangaa biyyatanaatirra daangaa aanaa kanaatirra kiiloomeetira 30 deemnaan kililii shan keessa naannoo Soomaaliyaa keessa jechuudha Soomaaliyaa guddoo seenta
Somaliland seentaa jechuudha. Somaliland keessatti akkasuma achi deemnaan bahara eegaltaa jechuudha. Masgiidni kun akkamitti masgiida akkasiisan akka ta'e warra biyyaa muazzina masgiida kanaati kana mirga kiyyaan jiru jechuudha. Kagamana anjiru Muhammad Taha jaaniini nagayo jaaniini saahiba kiyya gandi khunonal ganduma gama khana jiratani Abdi Karim Muhammad jaaniini Ahmed Ibroda liqawana mali muazzina masgiida kanaati masgiidni kun tajaajila ka eegale ammum turata baasaniti manguddoota abboota saaniitiitu jiraachuu saatu danni irraa ciranii arkan masgiida kana jechuudha kennas jiru media islama tokko irratti yeroo amata anga takka dura arkeetin ture darbigaa jaaniini gamana jira wanni kun akka itti wal qabatu seenaan tun seenaa turtuu akkamitti kataate jara kanarraahi isin dhageessisu teenya mee dursa hara mirgaarraa eegallu muazzina masgiida khatee baleessa keenya abbaa meeqatti abbootii teenya tan abbaa meeqattu akkasumatti itti baran akkami masgiidni kun reefu waan naa himte san akkamitti dura danni irra ture jette isa ture dhuhataa ture abboota irraa akka dhageessanitti isin ni humbeeytanii beeyte san ani dur amata torba duraan biyya tanaa deeme torba dura asin hojjetaa fayyaatti isin hojjechuu ture gaafa san dhufeetiin lafa tana laalee masgiidni kun akkatti hin tottolle hin xareeyne maalin goone masgiida seenaa ta'uu manguddoonis naa himteetiin masgiida darbigaadhaa sanii wajjin masgiida yeroo takkaa ta'uu naa himaniitiin irraa rifadhee hedduu dhiiroo waan kana akkamitti uummata keenya silaa bakka seenaa tana jabeessuu akka qabuu fi akkami wanni tun akka mul'atutti yaadduun ture yookaan amma hoogaan deebu xaxaragame maayikisitti bittan masgiida jummaati jettan amma ati achi gadi ol dhufte ol gandi kee gadiimi achi gadi lafti gaara keessa jirti masgiida tullu irra jara masgiidan kun salfiin baara irraa ka'ee naggaadeetu oofuu ture deemanii ilaa harar akkas seena masgiidni kun masgiida shammoo jahanii ta'a akkasimi ati achi gadi haatee ol dhufte amma dhihootana ka jammaa itti eegaltanii jummaa itti eegaltan jammaan eegalleensa jammaa gizeetti salaanna male fi taraawwiis sommana te salaan amma yoomi as amma yeroo gabaabduudha erga yeroo gabaabdu amma hamma kasitti eegalee waan ni goone hamma kana tolchine kana boodetti jabaan malee sandura kalmatta sandura jimmumatti salaanna male namni tolchee kasitti itti jabaatee waan ni godhuuf hin jirtu qabeenya itti baafnee ta'a makarafoonaa tolchine eegaa taariikha amma akka abbootii keenyarraa qabnutti gaafa duraa tusiitu bakka tana dho'isee jira bineensin harma keessa galaa jechuudha masgiidi harma keessatti jaaran taariikha akka manguddoo keenyarraa dhageenyatti nama jaare immoo gize manguddoo gaafanne hin beeynuudha amma manguddoon abbootii teenyaatu hin beeytu artirraa amma taariikha akka dhageenyatti akkasitti abbootiin isaanii abbaan kayyabaan amma abbaan isaanii waan muka kanarraa ciranii bakka tana gaantiraa harma keessaa biqilte masgiida kana akkanaan guddaa harimni kun wanni harima kana guutuudha masgiida kanarraa jiiti masgiidni kun akka fooqiitti ol dheeraa guddaa samii keessa gaantiraa keessaan biqile jechuudha ulaas gamanaan qaba takka tarree fool seeneen sun sanni cuftan takka gamanaa amma bakka reeffatte tantanaa achi ni cufan gaantiraa keessaan biqilee gaantiraan kuttee samii kuttee gaantiraa sun gidee ni jiisine jaan masgiidni gubbaa jigee jechuudha achi booda qorqorroo duraan qorqorroo miti arti booda gad irrisanii gaafa duraa dhagaa tokko gubbaan gad cufa oloofanii jechuudha gaantiraa akkasii gubbaa naqanii dhagaa tokkoon akkasii gubbaa gad cufanii roobni seenu dhakumaan cufan dhakuma tokkoon gubbaa gad cufan akka qorqorrootitti samii keessa kutee duba waan denniin bakka tana dennooytee yeroo dheertuu namni bakka tana hin jirreef ganda kana guutuu kaa gartan kana namni hin jiru gaafa duraa laalaa kun gantee magaalaa asii sun humna mana siyyaa sun faabire achi fakkii namni galu dachii turitti deechaa akka amma lakka jooni abbootii teenyaa dhuftee dachii tana qabattee jechuudha artiraanii akkuma armaan bishaan kana ni dhufne jaanii dhufanitti bishaan kana malee dhugan gaafa duraa bishaan kana dhufne jaanii akkuma dhufanitti masgiida tusii keessa jechuu harkan jechuudha bishaan kanuma sani kunoo bishaan kana kan walii kana artiraanii aboo masgiidii harma keessa jire jaanii dhufanii bakka tana irraa jiran jechuudha
Tara isin nuun beeytan abboota irraa Abboota irraa dhageenya maka. Isaan irraa cireen jiru jira war. Seenaadha dhageenya malee nuti isaan gaafanne malee nuti hin beeknu. Artitti naa ciranii masgiidii dirree baasan. Artitti diba yeroo dheertuu masjabu dhufanii oo gaantiraa tana kam godha jaanii gaantiraa tana keessaa moranii gaantiraa akkatti jiisitee harima kan irraa tolchan jechuudha. Artirraanii giddiifisanii kana godhanii qorqorrootti bitanii cufanii. Ayyee ammaan tana gara obboleessa keenya Mahammad Xahaa Nagayoottiin isin dabarsa. Nagayoon ganda kana keessatti nama amantiidhaan dhaabbatu majlisa qubsiisuuf nama tattaaffii godhu namoota diin nama jabeessu abboota gandaatirraa mee nama seenaa beekuusii nama barate mee Nagayoo wal qabsiisaati akkaataa itti masgiidni kun masgiida wanni wal qabatu seensa amantii islaamaa biyya tanaatti hojjetu wal qabata akkaataa amantiin islaamaa qabsoo karaa nagayaatiin naggadaan seentee jaan nagganni sun masmarri amantiin irra seente biyya tana masmara kana bahararraa ka'eetuma masgiidni kun oggatti qochi deeman masgiida tulluu takka gubbaa masgiida tokko jira akkanatti hanga harar akkanatti arkanitti harar amma kallattii tanaan jirti nu duraanii asii achi masgiida tokko hafeensa achirraa harar arkuun laaftudha asirraa amma kiiloomeetira 30 ol hin deemtu jaarsoo ana jaarsoo boof asiin immoo waa xiqqaa shumaa tulluu tan ol baanan wannaan nu duuba jira magaalaa Shimuusa Sawaalaa sanfaa gursuumiin nu buuda jira mee waan kanarraa nu as ibsame. Bismillahirrahmanirrahim. Akkaan ammaan duratti gaa masgiida kana seenaa isaa gaafadheetiin manguddoo hordofee zaman kam jaarame eenyu jaaree jeetiin gaafadhee hordofee ture. Nama tokko kan jaarsaa ammani du'ee rabbi rahmataa godhuu fi umrii dheertuu jiraatee akkaan manguddoo irraa dhageetti jee dubbii sun adda baase. Karaa kanaan kallattii tanaan hanga bahara Somaaleetitti baharri Saayilaa ijaam kun lafa gabaabduu takka Xaaliyaanii fi Ingilizii walitti naqee miilaan dabruu turan jaan. Gaalaan Turkiin meeshaa achirraa fiddee daldalaaf karaa kanaan hanga Harritti magaalaa Harritti galchuu turte jaan. Diidaa kana keessaas bakka takka ijaarte osoo san hin jaaramin dura garuu kan biyyoo waan kan darbigaa kana dura jaarame jaan. San tiiviitti illee dura garree. Sambira dabree kanaatti tutte aane jaan. Sambira guddaa barte gaara moolaa kanarra guddaa batte kanaan mul'ata. Namni karaan beeyin illee jechuudha. Ni bulan achi buufataniiti bulanii keessummaa achiin dabran. Kana guddaa barte hagoobaatti mul'ata. Hagoobaa sun hoggaa dabarte maas magaalaan akkasii aseeti jechuudha. Haraadhaafis itti fayyadaman, salaataafis itti fayyadaman, amantiinis karaa suniin as seenuudha nama akeekti jechuudha. Akka manguddoo irraa dhageetti akkasitti nu baddeen illee deebisaa naa taate. Darbigaa sun amata kumaa fi dhibba sadii ol lakkoofsisu dhaloota rasuulaa booda laala dhibba lama akkana jechuudha. Akkana kunis waanuma naannoo sanii. Naannoo suni waan walitti dhiyaatu sun jaaramnaa kun ittuma aanee jechuudha. Waan amata tokkoof kana addaan hiixuu yoo ta'e tilmaamaan hangasuma takka jechuudha adda fageenyisaa jaarmeenni. Akkasitti hubannee gaawwan kana jala deemanii hordofanii seenaa kana mul'isuun bareedduudha karaa miidiyaa islaamaatiin waanti akka uummanni islaamaa hubatu. Maashaallah amma gaa keessa seenneeti laallaa keessa amma ni boonsan gaafa san sila akkasittiin isin agarsiisuu fedha akkaan fi harkisanitti isaa gaafa san isaan jaaran san akka odoo wanni takkan tuqin akka gaafa sun olaal bakka tana faarraan tu'in amma wanni tun irraan tuqamne seenaan uummata keenyaa tana keessatti seenaan uummata islaamaa hedduu dagatamtee jirti namni kanumatti waan sila hin tahin hunda taate je'ee olola akkanuma gadhiisee waan khaleefi dheengadda jaaramte hunda waan seenaa maarree je'ee akkanuma dhukkeen irraa kaasu jira tammoo dhugumaan qabatama seenaa islaamaa qofa osoo hin taane seenaa biyya tanaa seenaan jireenya lafa saniiti maanummaa lafa sanii ibsiti seenaa biyya tanaa tahuu dandeessu takkanaatu hundi dhukatteeti lafatti haftee waan akkanaa kana gaa inshallah ani yoo rabbi na laafise rabbi haa mijjeessu masmara amantiin itti seente jedhaniin akka kiyyatti jechuudha masmara kana irra deemnee masgiida tokko gamanaa hafee fi gamanaa sabba lama sadii akkana hafee yoo rabbi inshallah waliif dhiyeessuu teenya sagantaa amna khayrii jennee qabachuu teenya yoo rabbi inshallah mee masgiida kana haalan laallu qotta waliin ogutaka hono bakkin tuqamin tana laal wanni ma kun amma siminto akkana tana national marre fi warri sila siminto tolchira jaw kun tokko siminto kana tolchuun danda'u amma hono akkana fakkaatti cabsuun dandeessu harkaan waan see jaw hin cabsitu harkaan cabsuun dandeessu baan fedhe laal akka jabatti
bakka wanna taate namata dila kana itti roobee akkasii wanna goota malee jaarmaya ajaa'ibaan agarre waan seenaadhaa waan bareedduu ajaa'ibaati akka itti gaafa waan kanatti dalagan illee rabbumaa beeka kobilistoonii dhagaa qoranii bar waan ajaa'ibaa homee mukkeen gaafa sanii gaa bakka takka takka mauno ulaan seenaa gartiisa ani illee waati ko sifin deemsa hayyee laa kuno mukkeen gaafa sanii laal irra deeminu garsiisi laal mukkeen gaafa sanii kuno laa kanafa kanaf kuno kanaan amma masgiida kaitaa isin nol naqa isin agarsiisa jechuudha. kuno laa warra kanafa dhala kuni mukni khaduri kunis kasimi sunna kan durane timit la kuno warra durane la warra durane la kuno warra khana kuno laa warra kanafa damas gurguddo tan agarta warra kana jechuudha warri madurani akkana gaddeemu kana kuno kan gaddeemu sun ebi kan deelidi mo kana agarta kan oldiemu sun ifi kan deelidi mo kana kan oldiemu kana mas warra kana jechuudha ma warri gaafa sun gaafa muka gaafa amma kana la kanaatu tikko madre jabaa muka kaati nagarto la lama bakatana da isaan ma kana gole isaan ma kana toche jechuudha laal dhaabni si bal'ina mas dhaaba laal me dhaabati akka tijaara laal asii khaasi ulaata bakka ulaan qabdee toora kana dhufa mitra takka yoo mitra takka fuudhee bakki ulaan gaafa duraa ta'an jirtus kuno laala deelitan jechuudha kuno laala deelitan ala manuti kasi dibe imaamni armaan seeneeti achi dhaqa gidee ummanni guute guyyaa jimmata armaan seeneeti ummanni chiin seena imaamni armaan seenaa jechuudha yeroo sanii masgiida guddaa amma magaalaa suni eega gaddeebisi magaalaa olii suni eega gaddeebi'an masgiida kana salaata waan masgiidni tokko hin jirreef eegamma mukarraa ciranii akaarreef suni ibsa sunitti irraa tolchanii diiganii gubbaa kana qorqorroon matanallee tan duratti dhawan sun carqooyiteeti gubbaa facaafnee tan amma haaree ammaas goone sun gubbaa facaafneeti ammaas tan ammaas haareet itti goone jechuudha. Tana dura dhagaa ture sandura dhagaa ture ammaas ammaas achi booda tan itti goone jechuudha nutis akkasitti diba talbiifnee makarafoona kanaafi tajaajila isaa siner kagab itti goone ma lakkaa oofnu beeyte ammoo duraan taariikhni isaa akka dhageenyetti maka eega akkasitti muka akka guddaa isin ibsisanitti mukarraa ciranii banan boode waan magaalaa gadii suni arma salaata jechuudha gizee imaamni armaana seenu sun arma tan amma nuti tolche eega talbiifne kana eega kana talbiifne makarafoonatti binnee makarafoonatti binnee akkanatti eega tolchine booda kanamma kana goone yeroo dheertuu immoo dhokatamee jira beeyte akkasitti abbootiin nyaaka nu bantee as baaftee akkanatti nu mul'iftee beeyte yeroo lammada areemusaati immoo barruun tunis Allah tun tarma durii mire way sin hintuin Allah الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم جتي مال جتي متل كبيو إن أتي محمد اسمه مجرى الله الرحمن الرحيم بسم الله يجوج من هاك بيبقى لا أسيء جبت لا أسيء بسم الله مي ملالتون بسم الله الرحمن الرحيم الراجب تمرين الجافا وقدر الله إلا بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا أكاسي قاو بليان هنو خانا فكاتي هنغانا وانو دينك إسي فتنا قفو دون تاني تيجيفنا تكرة يمشو ديگر صافي قلبي اتديبسو وان بربادو هنباسينا دا اتتيجيفتني دلون التجارمي اتيادمي وان نگر رسينا دا فافو قبو جنة وايانة في أنغان إسني دي هيسنة أسمتي إسني راقبا بسنا إن شاء الله سكنتها الفكاتنا القرر وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
hayyee muwazzin keenya Abdulkarim reefu gaa keessatti gubbatti kan waliin dhufeeti achiin dhagaa tokkoon akka nama boolla bishingaa cuqqaalutti kan nama qaawoo hii cuqqaalutti dhagaa tokkoon cuqqaalanii jettee dhagaan achirraa jige sun dhagaa dallawaa anjaarre kanaa jetti dhagaa dallawaa achii kaasii ilaal gamachi aanu san achirraa kaasii kana dallawni guddaan kuni dhaguma asii olii diigamee ni ka jaarame dhagaan dilli kana agartaan kan akkanatti mooraa isaatiin jaarre kun dhagaan kun dileen isumarraa diigamee jiru osoo loofanii dhagaa tokkoon gama gubbaatti akka boollaatti akkasitti jiru harinni dilli kana agartaan dhagaan mooraan isaa kun mooraan isaa kana jaarreen tun masgiiduma kanarraa jiiti kan masgiida irraa jiiti amma dhagaan qoraa kun dileen kan masgiida kanarraa jige jechuudha eegaa osoo loofanii akkasitti gama gubbaatti